Adeemsa milkaa'inaa. John Maxwell. Namoonni baay'een kaayyoo isaanii dhugoomsuuf hanga haalli mijatutti taa'anii eegu malee haala mijataa uumuuf hin carraaqani. Namoota muraasa kophaatu kaayyoo jireenya isaanii adda baafatee kaayyoo isaanii kanas milkeessuudhaafis itti gaafatamummaa fudhatee kutannoodhaan tarkaanfata. Addunyaa kana irratti jiraachuun qofti ga'aa miti. Namni kamiyyuu kaayyoo lafa kanaa irratti uumameef qaba. John Maxwell kitaaba isaa kana keessatti akkaataa dandeettii keenya hojii irra oolchuudhaan walitti fufisaan ittiin guddannu nu barsiisa. John Maxwell yeroo dheeraaf barsiisaa amantii waan tureef namoota baay'ee daandii milkaa'inaa barbaadaa akka jiran hubatee jira. Kitaaba kana keessattis hubannaa fi muuxannoo isaa kana ni argatta. Nagaa keenya ni raafanne. Bakka jirtanitti nagaan isiniif haa baay'atu jecha waa'ee milkoominaa ilaalchisee kitaaba John Maxwelliin barreeffame kan Iseenee Makuraa hiike irraan isiniif seenessa. An Abarraa Damiseeti. John Maxwell kitaaba kana keessatti tooftaalee salphaatti mul'ata kee dhugoomsuuf si gargaaran tarreessuu isaa irraa malawwan mul'atawwan kanneen galmaan ga'uuf si onnachiisan maal akka ta'an bal'inaan ibsee jira. Addunyaa kana irratti dandeettii baay'ee guddaan dandeettii kamiyyuu caalaa mul'ata keenya sammuu keessatti arguudha. John Maxwell kitaaba kana keessatti akkaataa itti dandeettii kana gabbifattee mul'ata kee galmaan geessu si barsiisa. Jalqaba mul'ata kee, kaayyoo kee, galma kee adda baafatta. Achiin booda mul'ata kee kana milkeessuuf dandeettii si fayyadu argatta. Adeemsuma kanaanis daandii jireenya kee fi jireenya namoota biroo gara milkaa'inaatti geessu argatta. Kitaabni kun hayyuu mul'ata guddaa qabuun waan barreeffameef mul'ata kee milkeessuu akka si dandeessisu shakkii tokkollee hin qabu. Kitaabni kun boolla abdii kutannaa fi injifatamuu keessaa si baasee gara fiixee milkaa'inaa fi injifannootti ol si baasa. Qajeelfamoonni himala milkaa'inaa kitaaba kana keessatti argamu. Qajeelfamoonni kunniin baay'ee namatti tolu. Dubbisi, amanii fudhadhu, jireenya kee keessatti hojii irra oolchi. Qajeelfamoota kanneen jireenya kee keessatti hojii irra yoo oolchite bakka yaadde ni geessa. Robert H. Schuller. Waggoottan dheeran dura barruu waa'ee milkaa'inaa irratti barreeffame tokko dubbisuuf fuula isaa daddabarsee utuun ilaaluun qorannoo namtichi Gaalup jedhamu geggeessee ture tokko arge. Gaalup qorannoo isaa kana hiika namoonni milkaa'inaaf kennan adda baasuuf geggeesse. Qorannoon isaa kunis qalbii koo hawwate. Sababni isaa namoonni akka milkaa'aniif gargaaruun dharraa koo isa olaanaa ture. Kanaaf qorannoo Gaalup kana xiyyeeffannoodhaan dubbise. Hirmaattonni qorannoo Gaalup hiika milkaa'inaa ilaalchisee deebilee gosa 12 kennan. Garuu deebiin sadarkaa tokkoffaa irra jiru fayyaa gaarii qabaachuu kan jedhu ture. Hirmaattota qorannichaa keessaas parsentiin 85 milkaa'ina jechuun fayyaa gaarii qabaachuu akka ta'e ibsan jechuudha. Ati maal akka filattoon hin beeku. Anis waan kam irrayyuu fayyaan filadha. Garuu fayyaa qabaadhee waan biraa waan tokkoyyuu hin qabu taanaan
milkaa'een jira jedhee ibsuun na rakkisa jedha Joon Maaksweel. Bakka deemtu beekta taanaan imalli milkaa'inaa baay'ee sitti tolaa jedhaan akka mara dureetti. Namoonni yeroo baay'ee milkaa'ina ibsuun ulfaataa akka ta'etti dubbatu. Egaa milkaa'inni maal akka ta'e hin beektu taanaan akkamiin milkaa'ina gonfachuu dandeessa ree? Anis kanumaafan hiika milkaa'inaa akka ati beektu barbaade. Milkaa'inni himala walitti fufinsa qabudha. Namni kamiyyuu milkaa'ina gonfachuu ni danda'a. Kitaaba kana keessatti milkaa'ina jechuun maal akka ta'ee fi akkamiin jireenya kee walitti fufinsaan akka guddistu si barsiisuun barbaada. Milkaa'ina ilaalchisee gaaffilee ati qabdu hundumaa siif deebiseen dandeettii walitti fufinsaan jireenya kee jijjiiruuf gara guddinaatti tarkaanfachuuf si gargaarus si hidhachiisa. Daandii milkaa'inaa irra buutee imala eegallaan milkaa'inni kan namoota hundumaa ta'uu ni hubatta. Hojjettuun manaa, barataan, barsiisan, lubni waldaa kiristaanaa, sheekis ta'ee hojjetaan warshaa fi namni sadarkaa kamirrayyuu jiru milkaa'ina gonfachuu ni danda'a. Ilaalcha namoonni milkaa'inaaf qaban. Rakkoo guddaan namoonni milkaa'ina gonfachuuf barbaadan baay'een qaban dandeettii milkaa'inaa gonfachuuf isaan fayyadu dhabuu isaanii miti. Rakkoon isaanii guddaan milkaa'ina dogoggora hubachuu isaaniiti. Maltii Baay'ee Baabkoob dogoggorri keenya guddaan milkaa'ina gonfachuudhaaf dandeettii addaa qabaachuu akka nu barbaachisutti yaaduu keenyadha jedhee ture. Milkaa'inni maali? Milkaa'inni maal fakkaata? Deebiin namootni baay'een gaaffii kanaaf kennan garaagara. Gaaffii milkaa'inni maali jedhuuf namoonni baay'een deebii kanneen akka armaan gadii kennu. Akka Biil Geet qabeenyaan baay'ee horachuu jedhu. Akka Albert Einstein dandeettii addaa qabaachuudha jedhu. Akka Michael Jordan dandeettii atileetiksii olaanaa qabaachuudha jedhu. Akka Donald Trump dandeettii daldalaa qabaachuudha jedhu. Akka Jack Kennedy kabajaa fi ofitti amanamummaa qabaachuudha jedhu. Nuuraa sammuu yookaan imagination walitti dinsii qabaachuudhaas kan jedhan jiru. Yaada qalbii Mother Teresaas qabaachuudha kan jedhan jiru. Baay'een keenya milkaa'ina jechuun sadarkaa namootni milkaa'ina gonfatan ga'an irra ga'uu nutti fakkaata. Haa ta'u malee anis ta'ee ati akka namoota biroo ta'uu hin dandeenyu. Akka namoota biroo ta'uu fi hojjechuu dhabuu kee wayya jedha Joon Maaksweel. Namoota armaan olitti tarreeffaman keessaa tokko ta'uu barbaadda taanaan milkaa'ina gonfachuu hin dandeessu. Akka namoota biroo ta'uu barbaadda taanaan dandeettii dhuunfaa kee waan doomsituuf sadarkaa silaa irra ga'uu maltu irra utuu hin ga'in hafta. Akka namoota biroo ta'uu yaaluun jireenya kee balleessa malee milkaa'ina sin gonfachiisu. Dubbiin kun baay'ee murteessaa waan ta'eef qabxii kanarra nan deebi'a. Milkaa'ina gonfachuu namoota biroo ta'uu barbaadda taanaan dandeettii dhuunfaa kee waan doomsituuf sadarkaa silaa irra ga'uu maltu irra utuu hin ga'in hafta. Akka namoota biroo ta'uu yaaluun jireenya kee balleessa malee milkaa'ina sin gonfachiisu jedha. Inni kan biraa ilaalcha dogoggoraa namoonni milkaa'inaaf qaban ilaalla. Milkaa'ina jechuun akka namoota biroo ta'uu jechuu akka hin taane erga hubatteesi milkaa'inaaf ilaalcha dogoggoraa qabaachuu ni dandeessa. Namoonni baay'een milkaa'ina dogoggoraa hubatu. Milkaa'ina jechuun sadarkaa ta'e irra ga'uu waan barbaadan tokko argachuu yookaan galma isaanii dhugoomsuu waan ta'e isaanitti fakkaata. Kunniin armaan gaditti ibsaman ilaalchota dogoggoraa namoonni milkaa'inaaf qaban agarsiisu. 1. Qabeenya horachuu.
Dogoggorri guddaan yeroo baay'ee namoota biratti mul'atu akka waan milkaa'inni qabeenya baay'ee horachuu ta'etti yaadudha. Namoonni maallaqa baay'ee yoo horatan akka waan milkaa'inatti of ilaalu. Qabeenyan baay'ee horachuu garuu milkaa'ina dhugaa hin fidu. Industiriyaalistii beekamaan John D. Rockefeller jedhamu bara jireenya isaa keessatti doolaara miiliyoona 300 fi miiliyoonii 50 horatee ture. Namtichi dureessi kun gaaf tokko maallaqa hagamii yoo horate akka gammadu gaafatame, hagan qabu kana irratti xiqqoo dabalannaan nagaa jedhe. Mootichi Israa'el durii Solomoon jedhamus namni maallaqa jaalatu maallaqa isa ga'u hin argatu. Namni qabeenya jaalatus waan argatutti hin gammadu jedhee ture. Maallaqnii fi wantoonni maallaqni fidu akka tasaa baduu danda'u. Fakkeenyaaf bara 1923 keessa dureeyyonni bebbeekamoon addunyaa naannoo Illinois magaalaa Chicago hoteela Edgewater Beach keessatti wal ga'anii taa'anii turan. Namoonni kunniin qabeenya fi aangoodhaan sadarkaa olaanaa irra ga'anii turan. Maallaqni isaan yeroo sanatti qaban maallaqa biyya Ameerikaa yeroos qabdu ni caala ture. Namoonni kunniin eenyufaa akka ta'anii fi jireenya isaanii dhuma irratti maaliin akka golobame armaan gaditti tarreeffamee jira. Pireezidaantiin kaampaanii sibiila beekamaan Charles Schwab kasaaree du'e. Arthur Carter liqii irra ture ofirraa utuu hin baasin du'e. Richard Whitney mana hidhaa Sing keessaa erga gadhiifamee booda du'e. Miseensa kaabinee pireezidaantii Ameerikaa yeroo sanaa kan ture dhiifama argatee erga mana hidhaatii ba'ee booda du'e. Jesse Livermore of ajjeese. Leon Fraser of ajjeese. Ivar Kruger of ajjeese. Dureessi beekamaan lammii biyya Giriikii tokko maallaqa miiliyoonotaan lakkaawwamu horatee erga dulloomee booda du'e. Namtichi kun mataan isaa maallaqa baay'ee horachuun milkaa'ina akka hin taane dubbatee ture. Dureessi beekamaan kun akkas jedhee dubbatee ture. Sadarkaa ta'e tokko irra erga geessee booda barbaachisummaan maallaqaa fedhiin ati maallaqa walirra tuuluuf qabdu ni hir'ata. Sadarkaa kana irratti wanti ati caalatti feetu milkaa'inadha jedha. Dhaggeeffattoota keenya obsaan itti fuftanii akka na dhaggeeffattan isin yaadachiisa. Milkoomina jechuun qabeenya horachuu akka hin taane qabxii tokkoffaa irratti akkuma laalle amma immoo lammaffaa itti fufnee milkoominni akkaataa dogoggoraatiin. Inni lammaffaan milkoomina kan jedhanii namoonni akka dogoggoraatti hubatan maal akka ta'e dubbiseen itti fufa. 2. Akka waan maallaqni madda gammachuu ta'etti yaadudha. Kunis ilaalcha dogoggoraa milkoominaaf qabanidha. Namoonni baay'een maallaqa baay'ee horachuu akka fiixee milkaa'inaatti ilaalu. Maallaqa argachuu isaaniitiinis gammachuu dhuma hin qabne kan argatan se'u. Kun garuu ilaalcha dogoggoraadha. Mee fakkeenyaaf hundeessaa riil isteetii beekamaa tokko kan ta'e Doonaald Tiraampiin haa fudhannu. Doonaald Tiraamp milkaa'inni kee gammachuu qabaachuu keetiin madaalama. Ani hiriyoota akka kiyyaa maallaqa baay'ee hin qabne qaba. Hiriyoonni koo kunniin garuu ana caalaa gammadanii jiraatu. Kanaaf hiriyoonni koo kunniin ana caalaa milkaa'anii jiru jechuudha jedhee ture. Tiraamp maallaqa baay'ee waan qabuuf namootni baay'een akka waan inni milkaa'etti isa ilaalu. Inni garuu milkaa'inni dhugaa gammachuu qabaachuudhaan akka madaalamu ibsee jira. Hiriyoonni isaa akka isaatti maallaqa baay'ee horatanii hin qaban, garuu gammadanii jiraatu. Tarii hiriyoonni isaa kunniin akka waan inni milkaa'ina gonfatee jirutti isa ilaaluu malu.
Namoonni baay'een immoo gammadanii jiraachuu galma waan godhataniif jireenyi isaanii tasgabbii dhaba. Galmi kee gammachuu argachuu kophaadha taananis daandii kufaatii irra jirta jechuudha. Sababni isaa jireenya kee keessatti gufuu fi kufaatiin si mudachuun waan hin oolledha. Yeroo tokko tokko ni milkoofta, yeroo kaan immoo ni kufta. Kun amaluma jireenyati. Miirri keessa yeroo tokko tokko ni gammada, yeroo tokko tokko wantoota si gaddisiisuun yookaan si jeequtu si mudata. Jireenyi yeroodhuma mara akka nuti yaadne nuuf hin taatu. Gaaf tokko tokko nu gammachiisti, gaaf kaan immoo nu gaddisiisti. Jireenyi addunyaa kana bu'aa ba'ii waan qabduuf yeroo hundumaa miira wal fakkaataa qabaachuu hin dandeenyu. Kanaaf yeroo hundumaa gammadnee jiraachuu galma keenya godhannaan ittuma akka tasgabbii dhabnuu fi kufaatiif saaxilamnu nu godha malee faayidaa hin qabu. Galmi kee yeroodhuma mara gammaddee jiraachuudha taanaan daandii kufaatii irra jirta jechuudha. Qabeenya baay'ee barbaachisaa fi namoonni biroon qabdan qabaachuu akka waan jedhaniittis hiika dogoggoraa milkaa'inaaf kan kennan ni jiru. Mee of duuba deebi'iitii yeroo daa'ima turte yaadi. Yeroo daa'imummaa keetii waan hiriyoonni kee yookaan namoonni biroon qaban atis qabaachuu ni hawwita. Yeroo ijoollummaa sanatti hanganuman waan guutuu waan sitti fakkaatuuf hiriyoonni kee waan qaban atis qabaachuuf ni hawwita. Ani umurii ijoollummaa koo sanatti hawwiin koo inni guddaan abbaa biskiliittii diimtuu ta'uu ture jedha John Maxwell. Umuriin keenya waggaa 9 wayita guutuu naannoo keenyatti ofiisa biskiliittii waliin dorgomaa turre. Biskiliittiidhaan magaalaa keessa naanna'uu fi gindillaa wayii lafatti tolchine biskiliittii keenyan irra utaaluufaa waliin dorgomaa turre. Addatti immoo guyyaa sanbataa magaalaa keessa naannofne waliin dorgomuun sagantaa keenya idilee ture. Ani yeroo sanatti biskiliittii dulloomtuu kan obboleessa koo Laariitiin waanan dorgomuuf ijoollee warra biskiliittii haaraa qaban qaqqabuuf baay'ee rakkadhaan ture. Hiriyoota koo warra nagatanii na bira darban wayitan argu anis utuun biskiliittii haaraa qabadhee hiriyoota koo kunniinitti awwaara aarseen bira darba jedheefaan yaadan ture. Gaaf tokko muka jala taa'een waa'ee abjuu koo kanaa xinxaaluu eegale. Yeroon isaa tibban ani biskiliittii gosan barbaade itti bitachuu danda'u ture. Nan bitadhe. Biskiliittii ani bitadhe sun waan biskiliittii bareedaan qabu cufa qabdi turte. Xurumbaa, ibsaa, erbee laastikii, dhoqqeen akka namatti hin facaane ittisuu fi wantoota barbaachisoo kaanis kan guuttatte turte. Biskiliittii sana oofuun baay'ee na gammachiisa ture. Haa ta'u malee biskiliittii sana qabaachuun koo kophaa isaatti milkaa'ina fuulla'inaa qabu ani bara dheeraaf abjootaa ture sana naa fiduu kan hin dandeenye ta'uu dafeen bare jedha John Maxwell. Milkaa'inni waan barbaadan argachuu yookaan qabaachuudhaan hin madaalamu. Irraan deebi'a. Milkaa'inni waan barbaadnu argachuu yookaan qabaachuudhaan hin madaalamu. Namoonni tokko tokko immoo milkoominni hangodhaa jedhanii kan yaadan jiru. Kunis ilaalcha dogoggoraatiin milkoomina ilaaluudha. Yeroo baay'ee sadarkaa tokko irra wayita geenyu yookaan aangoo olaanaa qabaannu waan milkoofne nutti fakkaata. Aangoon garuu yeroo murtaa'e qofaaf kan turudha malee walitti fufisaan turuu hin danda'u. Abrahaam Lincoln tibba tokko amala nama tokko qorattee adda baafachuu yoo barbaadde aangoo kenniif jedhee ture. Dhuguma aangoon amala nama tokko qorachuuf ni fayyada. Namni amanamummaa jabaa qabu aangoo isaatiin bu'aa guddaa buusuu danda'a. Namni amanamummaa hin qabne immoo aangoo isaatiin badii guddaa dalaguu danda'a. Aangoon gaarii fi badaa hin qabu. Garuu
akkaataa nuti aangoo keenya itti ilaalluu fi itti fayyadamnu gaarii yookaan badaa ta'uu danda'a. Aangoon madda gammachuu yookaan milkaa'inaas miti. Akkasumas aangoon walitti fufisaan qabannee kan turru miti. Abbootiin irrees dhuma irratti aangoo isaanii dhabuun waan hin oolledha. Bakka yaadan ga'uudhas kan jedhan jiru. Milkoomina jechuun bakka yaadan ga'uudha kan jedhan jiru. Kunis ilaalcha dogoggoraati. Namoonni baay'een dhukkuba bakka yaadan tokko ga'uu jedhamuun qabamanii jiru. Bakka yaadan sana yoo ga'an yookaan galma dursanii baafatan yoo dhugoomsan waan milkaa'an isaanitti fakkaata. Anis dur akkanattan yaadaa ture jedha John Maxwell. Galman dursee karoorfadhee bira wayitan ga'u waanan milkaa'ee natti fakkaata ture. Booda irra garuu milkaa'ina jechuun bakka yaadan ga'uu yookaan galma dursanii baafatan bira ga'uu akka hin taaneen hubadhee jedha. Hiikni namoonni lama milkaa'inaaf kennan tokko miti. Galma kee dhugoomsuun milkaa'ina kee hin agarsiisu. Mee fakkeenyaaf Michael Jordanin fudhadhu. Michael Jordan waggoottan muraasa dura galmawwan isaa hundumaa waan dhugoomseef tapha kubbaa kaachoo yookaan baaskeetbool dhaabee soorama ba'uuf akka murteesse dubbatee ture. Murtii isaa kana erga dubbatee boodas garee kubbaa kaachoo sadarkaa gadaanaa irra turetti makamee taphachuu eegale. Tapha kubbaa kaachoo irraa adda ba'ee jiraachuu hin dandeenye jechuudha. Bara jireenya isaa kubbaa kaachoo taphachuu ittuma fufe. Argitee milkaa'inni galmawwan jireenya kee keessatti tarreeffatte hundumaa dhugoomsuu yookaan bakka yaadde tokko ga'uu miti. Milkaa'inni himala. Milkaa'inni walitti fufisaan daandii milkaa'inaa irra imaluudha malee bakka yaadan ga'uu kophaa miti jedha. Hiika milkaa'inaa isa sirrii ilaalla. Hiika milkaa'inaa isa sirrii. Yaadawwan armaan olitti ibsaman irratti hundoofne imala milkaa'inaa eegaltee jirtaare. Milkaa'ina gonfachuudhaaf maal si barbaachisa? Jireenya kee keessatti milkaa'ina gonfachuudhaaf wantoota gurguddoo lama si gaafata. Kan jalqabaa hiika milkaa'inaa isa sirrii beekuu wayita ta'u, kan lammataa immoo qajeelfamoota sirrii fi gara milkaa'inaatti si geessan beekuudha. Hiikni milkaa'inaa namoota garaagaraa lama biratti tokko miti. Sababni isaa hundi keenya dandeettii dhuunfaa keenyaa qabna. Adeemsi milkaa'ina ittiin gonfannu garuu nama kamiifiyyuu tokkuma. Ani waggoota 25f dhimma kana irratti qorannoo geggeessaa ergan ture booda milkaa'ina akka armaan gadiitti ibseen jira jedha John Maxwell. Milkaa'ina jechuun kaayyoo jireenya keetii beekuu, dandeettii keetti fayyadamtee walitti fufisaan guddachuudhaan waan ta'uu dandeessu ta'uu fi sanyii jireenya namoota biroof bu'aa gaarii kennu facaasudha. Jecha kanarran deebi'a. Milkaa'ina jechuun kaayyoo jireenya keetii beekuu, dandeettii keetti fayyadamtee walitti fufisaan guddachuudhaan waan ta'uu dandeessu ta'uu fi sanyii jireenya namoota biroof bu'aa gaarii kennu facaasudha jedha beekan kun. Hiikni milkaa'ina armaan olii milkaa'inni imala malee bakka yaadan tokko ga'uu akka hin taane nutti agarsiisa. Milkaa'ina jechuun walitti fufisaan daandii milkaa'inaa irra imaluu akka ta'e yoo qalbifatte bakka ta'e tokko geessee dhaabbachuudhaaf jettee of hin mudditu. Kuftus kaatee imalatti fufta. Milkaa'ina jechuun walitti fufisaan daandii milkaa'inaa irra imaluu ta'uu isaa yoo hubatte yeroo mara hojii kee hojjetta malee galma ta'e tokko bira ga'uuf jettee hin hojjettu. Akkasumas galma kee irratti xiyyeeffachuu dhiistee imala milkaa'inaa irratti yoo xiyyeeffatte waanuma amma qabdutti yookaan hojjettutti gammadaa
jireenya kee walitti fufinsaan fooyyessuuf hojjetta malee galma koo bira hin geenye jettee of hin jeeqxu. Kaayyoo kee irratti xiyyeeffattee dandeettii kee walitti fufinsaan guddisuudhaan waan ta'uu dandeessu ta'uudhaaf hojjechaa jireenya namoota biroofis waan gaarii gumaachaa jirta taanaan ati ammayyuu imala milkaa'inaa irra jirta. Milkaa'inni waan ati bor yookaan gara fuula duraatti argattuun utuu hin ta'in dandeettii kee hojii irra oolchuudhaan jireenya keef akkasumas jireenya namoota biroof waan gaarii gumaachuu keetiin madaalama. Mee safartuuwwan milkaa'inaa kanneen tokkoon tokkoon haa ilaallu. Kaayyoo kee beeku. Imala milkaa'inaa keessatti kaayyoo kee beekuun tarkaanfii isa jalqabaa fi baay'ee barbaachisaadha. Dureessichi beekamaan kaampaanii Kaayiser Aluminiyem jedhamu hundeesse Henry J. Kaayiser akkas jedhee dubbatee ture. Kaayyoo hin qabdu taanaan waan barbaaddu argachuu yookaan sadarkaa barbaaddu irra ga'uu hin dandeessu. Kaayyoo hin qabdu taanaan waan barbaaddu argachuu yookaan sadarkaa barbaaddu irra ga'uu hin dandeessu. Kana jechuun jireenya kee keessatti kaayyoo qabatamaa adda baafattee hin qabdu taanaan bara jireenya kee guutuu waan sirrii hin taane hojjechaa dabarsita jechuudha. Waaqayyo tokkoon tokkoon dhala namaa sababa uumeef qaba. Waaqayyo hunda keenya kaayyoo uumeef qaba jechuudha. Kaayyoo kana adda baafnee beeknee qabatamaan hojii irra oolchuu qabna. Hayyuun saayikooloojii Viktor Frankl jedhamu namni kamiyyuu jireenya isaa keessatti ergama mataa isaatii ni qaba. Namni kamiyyuu dirqama uuman isatti kenne ba'uu qaba. Sababni isaa dirqama isaaf kenname namni biraa bakka bu'ee hojjechuu hin danda'u. Jireenyi nama tokkoo al takka dabarraan irra deebi'anii jiraachuun hin danda'amu. Kanaaf namni kamiyyuu ergama isaa adda baafatee beekee hojii irra oolchuu qabaa jedhaan. Hundi keenya kaayyoo uumamneef qabna. Wanti nurraa eeggamu kaayyoo keenya kana adda baasnee beekudha. Gaaffileen armaan gadii kaayyoo kee adda baastee beekuuf si fayyadu. Tokko, ani jireenya koo keessatti maal argachuun barbaada? Ani jireenya koo keessatti maal argachuun barbaada? Hundi keenya dharraa onnee keenya keessaa awwaalamee jiru ni qabna. Dharraan keenya kunis keessa keenyatti haasa'aa oola. Kanaaf keessi keenya wanticha argachuuf yookaan dhugoomsuuf ni muddama. Namoonni tokko tokko umuriidhuma ijoollummaatti kaayyoo isaanii adda baasanii baru. Namoonni kaan immoo erga walakkaa bara jireenya isaanii fixanii booda kaayyoo isaanii adda baasanii beeku. Kun rakkoo hin qabu. Wanti murteessan kaayyoo kee yookaan waan jireenya kee keessatti argachuu barbaaddu adda baastee beekudha. Akkaataan mul'ata yookaan abjuu keessa kee jiru dagaagsitu boqonnaa itti aanu keessatti ibsamee jira jedha. Inni kan biraa wanti nuti of gaafachuu qabnu ani maalifan uumame? Ani maalifan uumame? Hundi keenya kennaa garaa garaa dhuunfatti nuuf kenname qabna. Addunyaa kana irraa namoonni kennaan isaanii parsentii 100 wal fakkaataa ta'e hin jirani. Kanaaf ofii kee ta'uu dhiistee nama biraa fakkaachuuf yaaluun dogoggora guddaadha. Waa'ee dandeettii keetii carraawwan jireenya kee keessatti qabduu fi eenyummaa dhuunfaa kee yaadi malee nama biraa fakkaachuuf yaalin. Wantoota kanneen irratti xiyyeeffachuu yoo amaleeffatte kaayyoo jireenya keetii adda baafachuuf daandii sirrii irra buutee jirta jechuudha. Inni kan biraa dandeettii kootti nan amanaa jettee of gaafachuu qabdaa jedha. Dandeettii kootti nan amanaa. Akkaataa ati ofii kee itti ilaaltu, akkaataa ati itti tarkaanfattu murteessa.
Akkaataa itti ofii kee ilaaltu, akkaataa itti tarkaanfattu murteessa. Dandeettii keetti hin amantu taanaan dandeettii keetti fayyadamuuf hin yaaltu. Dandeettii keetti hin fayyadamne, dandeettii keetti fayyadamtee waan hojjechuu dandeessu hin hojjettu taanaan milkaa'ina gonfachuu hin dandeessu. Gorsa pirezidaantii Theodore Roosevelt kan fudhachuu qabda. Gorsa pirezidaantii Theodore Roosevelt kana fudhachuu qabdaa jedha. Bakkuma jirtutti waanuma of harkaa qabdu fayyadamiitii waan dandeessu hojjedhu jedha pirezidaantiin kun. Kaayyoo kee irratti xiyyeeffattee waan hojjechuu dandeessu hojjennaan kan biraa maaltu sirraa eegamare? Yoom eegaluu yookaan yooman eegalaa kan jedhuuf gaafatta qabxiin kan biraa. Amma namoonni tokko tokko jireenya isaanii guyyaa guyyaa keessatti waan hojjetanii fi akkamiin akka hojjetan namoota biroo irraa qajeelfama fudhatu. Namoonni kaan immoo kaayyoo isaanii ni beeku, garuu immoo hojii irra oolchuudhaaf tarkaanfii hin fudhatani. Namoonni akkanaa kaayyoo isaanii hojii irra oolchuu eegaluudhaaf nama isaan onnachiisu yookaan nama qajeelfama isaaniif kennu eeggatu. Yeroo dheeraa taa'anii haala mijataa yookaan deeggarsa namootaa eeguun immoo inumaayyuu kaayyoo isaanii akka dagatan godha. Kanaaf yeroon ati kaayyoo kee milkeessuuf hojjechuu itti eegaltu ammuma. Dandeettii keetti fayyadamtee bakka ga'uu dandeessu ga'u. Dhaggeeffattoota keenya, dubbisa deemsa milkaa'inaa kitaaba John Maxwellin barreeffame kutaa tokkoffaasaa asuma irratti xumura. Waan na dhaggeeffattaniif galatooma. Maaloo barreeffamni kun isinitti toleera yoo ta'e namoota kaaniif dabarsaa. Namoonni maatii hin taane subscribe, like taasisuudhaan maatii kootti akka dabalamtan si yaadachiisa. Kutaa lammaffaasaa itti fufee isiniif dubbisuuf yaada fi qeeqa qabdan akkanaaf laattan jedha. Waan na dhaggeeffattaniif galatooma. An Abarraa Damisee.